Hello barattoota keenya bara 2016 barnoota kutaa 12 barattanii qormaata biyyoolessaa kanneen fudhattan maraaf baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Warri qabxiin keessan gadi bu'ee yaaddoo keessa jirtan biiroon barnoota Itoophiyaa beeksisa haaraa baasee jira riimiidiyaalii irratti. Riimiidiyaalii kana keessatti qabxiin ifa ta'ee jira. Riimiidiyaalii warreen fudhatan barattoota qabxiin isaanii parsantii 31 fi isaa ol galmeessantu riimiidiyaalii kana fudhachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun parsantii 31 jechuun warri 600 keessaa qoramtan yoo xiqqaate 186 fi isaa ol deebisuu qabdu jechuudha. Akkasuma immoo 700 keessaa warri qoramtan kun naannoo Tigraay fi kanneen biroo 700 keessaa kanneen qoraman jiru. Isaan immoo 217 fi isaa ol deebisuu qabu jechuudha. Kan biraan warri qaama miidhamoon kanneen ija hin qabne 500 keessaa qoramanii yoo xiqqaate 155 fi isaa ol warri deebisan carraa riimiidiyaalii kana simisteera tokkoof yuunivarsiitii galanii baratanii bara dhufu barattoota haaraa wajjiniin carraa yuunivarsiitii qormaata qoramanii darbinaan carraa yuunivarsiitii galuu argatu jechuudha. Egaa kana keessatti timirti ministeeriin maal godhee jira? Qabxiiwwan ani amma isinitti haasa'e kana warra fidan qofaatu carraa riimiidiyaalii kana argata jechuudha. Kanaaf qabxii keessan ilaaltanii carraa kana galmaa'uu qabdu jechuudha. Zirziriinsaa yookiin immoo listiinsaa teebilii kana keessatti qophaa'ee jira. Timirti ministeeriin kan gadhiise barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii naannoo warri barachaa turtanii qoramtan warri dhiiraa wanti tamaaroch 600 keessaa qoramtanii 204 fi isaa ol warri fiddan carraa riimiidiyaalii kana argattaniitu jechuudha. Akkasuma immoo shamarran saayinsii hawaasaa fi saayinsii uumamaa lachuu waluma irratti dubaroonni 600 keessaa qoramtanii 192 fi isaa ol warri fiddan carraa riimiidiyaalii kana akka argattan haasa'a jechuudha. Akkasuma taaddaagii kililinnaa arbitoo addar warri jedhaman naannoo reefuu guddataa jiranii fi horsiisa bultoota kanneen akka Affaarii fi warra Oromiyaa keessaa immoo naannoo Booranaa warri jiran 600 keessaa 192 warri fidan carraa riimiidiyaalii akka argatanidha. Akkasuma inni kun warra dhiiraatiif yoo ta'e warri shamarranii immoo naannoo reefu guddataa jiranii fi warri horsiisa buloonni kun kanneen shamarran 600 keessaa 186 warra fidantu carraa riimiidiyaalii argate jechuudha. Akkasuma mahabaraawii saayinsii ayina suuraan wanti tamaarochi kana jechuun warra dhiiraa keessa saayinsii hawaasaa baratanii warri ijji isaanii hin argine warri dhiiraa 500 keessaa jechuudha kan isaan qoramanii 500 keessaa 160 yoo fiddan carraa riimiidiyaalii kana argattaniitu jechuudha. 160 akkasuma isaa ol jechuudha. Mahabaraawii saayinsii ayina suur seetochi warri dubaraa immoo qaama miidhamtoonni yookiin ijji isaanii kan hin argine saayinsii hawaasaa baratanii ijji isaanii kan hin argine 500 keessaa 155 fi isaa ol yoo fidan carraa kana argataniiru. በፕሪፓራቶሪ ፕሮግራም የተፈጥሮ ሳይንስ ወንድ ተማሪዎች ከንሞ ፕሪፓራቶሪ ወሪ 700 keessa qoraman warri dhiiraa jechuudha. Preparaatorii baratanii 700 keessa warri qoraman 238 fi isaa ol yoo fiddan carraa kan argattaniitu. Akkasuma dubaroonni immoo 700 keessa 224 fi isaa ol warri fiddan carraa riimiidiyaalii kana akka argattanidha jechuudha. Dabalataan beeksifni haaraan timirti ministeeriin baasee jiru carraa kana warri argattan riimiidiyaalii kana warri argattan hamma gaafa maskaramii 30 jechuudha kan isin riippoortii gootanii hamma maskaramii 30 fiildii barachuu barbaadanii fi yuunivarsiitii itti galtanii barachuu barbaadan mana barumsaa barachaa turtan dhaqxanii
barsiisonni bakka buufaman jiru. Barsiisota sana dhaqxanii dubbisuudhaan beeksisuu qabdu jechuudha. Hamma gaafa 30tti maskaramii 30 jechuudha. Dabalataan immoo gaaffii yoo qabaattan gara timirti ministeeriitti midda baasaa ta'uu wanta garaagaraa deeggarsa warri barbaadan yoo jiraattan akkasuma gaaffii garaagaraa yoo barbaadan weebsaayitii kanarratti xalayaa yookiin barreessuu ni dandeessu. Weebsaayitiin kun https://student.ethernet.edu kan jedhu kana gubbaarratti beeksisa garaagaraa yookiin immoo yaada qabdan yookiin immoo deeggarsa barbaadan yoo jiraate qaamaan dhufuu osoo hin taane kallattii kanaan nu quunnamuu dandeessu jedhee timirti ministeeriin beeksisa baasee jira. Kana fakkaata egaa dafaatii riimidiyaalii kana mana barumsaa dura barachaa turtan dhaqaatii barsiisota bakka buufamanii jiranii wal quunnamaa yuunivarsiitiitti barattan filadhaa. Fiildii barbaadan filadhaa. Fiildii eeriyaa irra turtan sanarratti jechuudha. Warri haaraa darbitan fiildii irratti barattan filattu. Warri murii miidiyaalii immoo akkaataa fiildii keessaniitiin seentanii barattu jechuudha. Kanaaf egaa baajata timirti ministeeriin akkasiin danda'udha beeksisee kan jiru. Barumsa kanaaf barumsa riimidiyaalii simisteera tokko kanaaf yuunivarsiitii itti galtan irratti baajata ramadee timirti ministeeriin isin danda'e simisteera tokkoof turtii kanas keessatti sirriitti haxanna'uudhaan sirriitti barnoota onlaayinii irra jiran illee hordoftanii akka milkooftan egaa baay'ee isin jajjabeessina. Sheer sabskiraayib gochuudhaan barattoota biroo waliin dafaa amma gaafa 30tti galmaa isiniin jechuun barbaada.